abbaa daalee abbaa shaanqoo soorii farda kee qopheessi. Olee jirra jedha eessa jirtu? Hacee hacaaluu yaa ilma sabaa ati barinuuf qaaliidha dalagaa keetitu ragaasiif baya seenaan kee akki kee fi haalli kee Oromoo miiliyoona 55 keessatti utubaa hin buqqaane ta'ee hafe. Hacee hacaaluu yaa ilma sabaa ati barnuuf qaaliidha dalagaa keetitu ragaasiif baya seenaan kee akki kee fi haalli kee Oromoo miiliyoona 55 keessatti utubaa hin buqqaane ta'ee hafe. Diinatu si galaafate ka Oromoon jiraachuu hin feene. Diinatu si galaafate ka jiraachuu Oromoo hin feene. Ati Oromoo taatee Oromoo falmatte malee ganda isaanii deemtee waa isaan hin kajeelle. Oromoon ijaaramee tokko ta'ee yayyii ganda keessatti nu baay'atte. Yoo dhadhoollee hin buqqifne har'a hacaaluu dhabne borus tanatu nu eeggata yoo nuti Oromiyaa jennee mirga abbaa biyyummaa gaafanne. Oromoo qabsoon teenya yoo jabaattee yeroo mul'attu jabaa qabsoo hoogganu yoo diinni nurraa ajjeeftu hacaaluun nama tokko miti kan wareegame hacee koo biyyeen na haa nyaattu boonnee si deebisuu hin dandeenyu waaqayyoon boolla kee dammaan haa jiisu. Dhiigni kee jigee hin hafu tokko taanee gumaa hacaaluu haa deebisnu. Namni hacaaluu nurraa galaafate ka jiraachuu Oromoo hin barbaanne anis Oromoodha hundi keenya Oromoodha atis Oromoodha duuneerra yoo taanee of keessaa hin baamne nyaatamuu re'eedhaa hin hafu hanga yeedaloon waliin galtu. Diina buqqiftee of keessaa yaaftu malee du'uun Oromoo hin hafu hanga turru yoo bullellee. Oromoo tokko ta'i qeerroo harka duwwaa ganda keessa fiigu mataa walitti qabi maasaan gamaa lafan baatu talbaa facaafata taati tokko du'ee tokko nyaatu wal gaggalaafata taati nuun jedhe leencichi qaroon sabaa hacaaluun hundeessaa. Si jaalanna si kabajna hacee koo nagayaan boqadhu. Hacee koo boolli kee dammaan haa jiidhu nagayaan boqadhu. Barreessaan ana murteessaa hajjiiti galatooma. Diina buqqiftee of keessaa yaaftu malee du'uun Oromoo hin hafu hanga turru yoo bullellee. Oromoo tokko ta'i qeerroo harka duwwaa ganda keessa fiigu mataa walitti qabi maasaan gamaa lafan baatu talbaa nagayaan boqadhu. Hayyee ashamaa harka fuuna jirra jirtu dhaggeeffattootaa fi hordoftoota Irree miidiyaa nageenyi koo kan jaalalaa fi kan kabajaa bakkuma jirtanitti isin haa qabu jedha. Eegaa ka uummanni Oromoo torbaan darbe gaddaa fi boo'ichas keessummeessu jirra. Gadda keessummeessu jirra waa gammachuu hin qabnu. Gadda obboleessa keenya hayyuu qaroo ija sabaa ka ta'e dhabne. Egaa mootummaan gochoota kanniin uummata Oromoo irratti erga raawwate as ammoo ilmaan teenya ka mormiif jecha ka gaafiif jecha gadi bahanii beeytanii ka akkamitti ilmi Oromoodhaa ajjeefama jedhee hawaasa gaafate irratti dhukaasa banuun lubbuun namoota hedduu wareegamee jira. Haasawa amma mootummaan yerootti beeytanii ka nuuf dabarsudha ga'u jirra. Anis ammoo irratti information hanga qabu tokko irraan waan tokko isiniif dabarsuuf sagantaa kiyyaa walitti qabadhee dhiyaadhe waan ta'eef isin share godhaatii waliin gaya. Share godhaa waliif dabarsaa isiniin jedha. Maaliifi namootni hanga tokko yoo dhaggeeffate ergaan sun ammoo barbaachisaadha hunda keenya fayyada.
hawaasni keenya neetworkii hin qabu neetworkiin erga cufamee torbaan darbee jira jechuudha arguma obboleessi keenya Haacaaluu Hundeessaadhaa diinaan wareegame sababa saniif jecha mootummaan hawaasa keenya reebuuf hawaasa keenya beeytanii ka rakkoo adda addaa irra geessuuf jecha addunyaa irraa beeytanii ka maksee addunyaan akka ummata Oromoo kana quban qabaanne addunyaan ummata Oromoo kana akka hin argine iyyaa fi beeytanii ka ajjeechaan kun akka beeytanii ka miidiyaaleen addunyaadhaa guutumaan guututti akka hin daawwanneef jecha mootummaan gabroonfataan ummata keenya irraa neetworkii cufee jira jechuudha. haa ta'u garuu ammoo hanga dandeenyeen cabsinee itti seennee yaadaa fi haala hawaasni keenya irra jiru haala qeerroon teenya irra jirtu hanga tokko tokko qabannee dhiyaannee jirra hanga ammaa ammoo informationii jirtu waliif dabarsuu jirra jechuudha. Mee kaa namootni na hordofuu jirtan sheer godhaatii waliin ga'a. Egaa ergaa kiyyatti osoo hin seeniniin dura tamsaasni kun Irree miidiyaa irraa isiniif darbuu jira. Sagantaa kana qopheessee kan isiniif dabarsuu jiru ana Murteessaa Hajjiiti. Guyyaa boruu akka guutuu idila addunyaatitti hiriirri mormiidhaan ni godhama jechuudha. Namootni biyyootni tokko tokko ammoo yeroo ammaa kan hiriirra irra jiru. Nutis ammoo bariisatti ammoo hiriira mormiidhaa godhuuf qophoofnee jirra. Hiriirri akkuma beekamu obboleessi keenya kan wareegame erga obboleessi keenya wareegame nama dhabne mataa dhabne garuu ammoo mootummaan gadi deebi'ee nama keenya nurraa galaafatee nama keenya nurraa ajjeesee hayyootaa fi xiinxaltoota siyaasaa akkasumas qeerroo hawaasa Oromoo gara 3,000 ol kan ta'an mana hidhaatitti galchee jira jechuudha mootummaan. Ofii isaatii nu ajjeesee ofii isaatii beeytanii ka amma garagalee ummata Oromoo irratti shira adda addaa nafxanyaa wajjin xaxeetin ummata Oromoo yakkuuf deemu jira jechuudha. Kanaaf mormiin guutumaan guututti akka idila addunyaatitti Oromoo taate hundinuu xiqqaaf guddaan gadi baanee morminee rakkoo keenyaa fi beeytanii ka waan biyya keessatti ummata keenya irratti adeemsifamu jiru addunyaaf ibsuu ta'aa jechuudha. Kanaaf san sababeeffachuuf ummanni Oromoodhaa akka guutuu idila addunyaatitti hiriira nagayaa yookiin ammoo hiriira mormiidhaa qopheessee jira jechuudha. Kanaaf ummanni Oromoodhaa kan biyya Kanaadaa magaalaa Edomontonf fi naannoo isii jiraatan hundi keessanuu qeerroo fi qarreen akkasumas manguddoo fi abbootiinii fi haadholiin teenya hiriira mormii kanarratti argamtanii isa hiriira seena qabeessaa kanaaf akka qophooftanii guyyaa boruu magaalaa Edomonton naannawa ni beeytanii garee irratti illee maxxanfamuu jira waan ta'eef sanuma hordoftanii akka guyyaa boruutitti dhiyaatan jedhanii koreen sagantaa kanas qindeessee dhaamsanaaf dhaamee jira waan ta'eef gamanumaan ergaa isiniif dabarsee gama yaada biraatitti isiniif ceehaa jechuudha. Egaa Oromiyaan guutumaan guututti gaddaan qabamtee jirti boo'ichaan qabamtee jirti mootummaan biyya gabroomsuuf Oromoo gabroomsuuf dhiiga daa'immaniitiin kakaleessa beeytanii kan masaraa mootummaa seene adda gadi deebi'ee Oromoo irratti dhukaasee Oromoo ajjeesuu jira jechuudha. Hanga ammaa tilmaamatti lubbuu nama 200 akkas hanga ta'utti ka darbee jiru jechuudha. Wanni guddoon ammoo wanni jabduun ammoo nu ofii keenyaa duune ofii isaatii nu ajjeese qaroo ija sabaa ofii isaatii balleesse Oromoo wal dhoobsisuuf jecha shira adda addaa xaxaa jira jechuudha mootummaan. Shira adda addaa irratti hojjetaa jira jechuudha. Kanaaf Haacaaluun ilma sabaati Oromoof gabroome Oromoof wareegame. Gabrummaa Oromoo irra jirtu hacuuccaa fi gidara Oromoo irratti adeemsifamuu jiru dubbate. Kanaaf sifirrifnee si dhabeemsiifna jedhee mootummaan ashaagiree biltsiginnaan ija Oromoo balleessee jechuudha. Ija Oromoo jaamse. Hawaasni Oromoo ammoo ija dhabee hin taa'u waan ta'eef hanga ammaa qabsoo godhuu qabu hunda godhuu jira jechuudha qeerroon. Hanga ammaa dalaguu jirti qeerroon. Obboleessi keenya nurraa wareegame
obboleessa keenya dhabne boonne addunyaan guutumaan guututti bootte addunyaanis dhageette garuu amma mootummaan ankaleessa hawaasa kanaaf dhaabbadha jedhee dhiiga ilmaan oromootiin kiiloo 4 seene neetworkii cufee ilmaan oromoo reebuu jira jechuudha. Ilmaan oromoo reebuu jira. Kanaaf oromoon ija isaa dhabee oromoon nama mataa isaa dhabee nama mataa isaaf ta'u dhabee ajjeechaan Haacaaluu Hundeessaa irratti dhaabbattee qabsoon ammoo gama godhamuun hanga godhamutti godhameetin oromoon bilisa bahuudha keenyamma adeemsi barbaachisu adeemsi qabsoodha. Hawaasni oromoo kan biyya keessaa walii galee jira. Hanga nu beeynu asitti hanga hubannurraayin hubatanii jiran. Nurra hubatanii jiran. Shira Abiyyi xaxee waan kana godhe. Obboleessa keenya ka ofii isaatii ajjeese osoo ofii isaatii hin ajjeefne ta'ee hanga beeytanii kaa silaa dhiigni isaa namni beeytanii kaa dhiiga obboleessa keenyaa san dhangalaaseef lubbuu baase hanga silaa ba'utti hospitaala keessatti qorannoon adda addaa godhamee dhugaa fi haalli gochisuun itti raawwatame silaa hanga yoonaa ifa bahaa ture. Laddaa deemanii laddaa goranii dhiiga qeerroodhaa ka kuma 5 ol waggaa 4-5 keessatti baasanii as gahan har'a ammoo qulqulluu of godhan har'a ammoo gadi deebi'anii qaroo keenya nurraa galaafatanii jechuudha. Reeffi Haacaaluu Hundeessaa erga Phaawulos galeen booda sa'aatii walakkaa hin tursiimne sa'aatii 6 hin tursiimne ganama subii seenee sa'aatii akka lakkoofsa biyyaatitti 4 baasanii jechuudha. Sa'aatii 4tti akka waan bineensi wayii duubaa ari'uu ummannummaan oromoo baadiyaa irraa yookiin ammoo naannoo Finfinnee irraa magaalaa seenee akka beektee mormii hin kaafne waan sun beektee ka hatattamatti dhaabbatee magaalaan Finfinnee lubbuu namaa baasee magaalaa Finfinneef nagaa barbaada mootummaan kun. Haacaaluu Hundeessaatiif maaliif magaalaa Finfinnee miti Itoophiyaan guutumaan guututti maaliif gara gaggaltee maaliif biyyeen taan Haacaaluu Hundeessaaf jechuudha. Garuu ammoo qeerroo beektee Haacaaluu Hundeessaatiif akkami ajjeefameef maaliif ajjeefame jettee magaalaa Finfinnee seentuu duuba deebisuuf jecha reeffa Haacaaluu magaalaa Finfinnee keessa hatattama baasee jechuudha biyya. Icciitiin kan erga kana godheen booda ammoo Haacaaluun mirga magaalaa Finfinneetiif mirgi Oromoodhaa ka sarbame Oromoon magaalaa Finfinnee keessaa ka baafame Oromoon lafa Finfinnee keessaa ka buqqa'e lakki qaama biraatii miti Oromoodha ka 4 kiiloof aane jedhee osoo beektanii ka halkaniif guyyaa hojjetee sirbee isaanuu bakka saniin isaan ga'ee gad deebi'anii isaa ajjeesanii jechuudha. Erga ajjeesanii sirna awwaalchaalleen kabajaa hin gooneef. Sirna kana haqaa fi dhugaa kana faana balleessuuf Baqqalaa Garbaa faa Joohar Muhammad faa gaazexeessitoota OMN guutumaan guututti OMNs cubsiisee ilmaan Oromoo nafxanyaa waliin reebu jira jechuudha. Innuu kaleessa nafxanyaa dubbachuutu turre nuti. Ilmaan Oromoo ajjeesu jira. Turti malee bulti malee Oromoon boruu bilisummaa isaa argachuu hin dhabu. Ni argata bolu bilisummaa ni argata. Ni bilisoomu. Yeroo itti sirni beeytanii kan nafxanyaadhaa itti buqqa'e Oromiyaa keessaa sirna yeroo sirni itti buqqa'e Oromoon akka fedhutti akka barbaadutti sirna isaa gadi dhaabbatee ulee diinni Oromiyaa keessa gad dhaabdee Oromoo ittiin rukuttu san buqqisee caccabsee gatee guyyaa Oromoon halangee harka qabattee Haacaaluun bakka sanii baafamee magaalaa Finfinnee keessatti guyyaa siidaan isaa itti ijaaramee Oromoon akka haarawatti boo'icha kaaftutu dhufu. Haacaaluuf ni boonna. Boonnee siin qoofu. Kana wanni jiru
Jawhar Muhammad fa wanni qabeef wanni yeroo daddafee wanni mana hidhaa galcheef tartiiba rakkoo beektanii ka ajjeechaa san keessa raawwatame OMN if Jawharis waan baasuu danda'aniif isaan ukkaamsee mana hidhaa galche. Akkanatti haqni Oromoo irraa maqee jechuudha. Garuu ammoo haqni maqee haqni Oromoo irraa dudda galee dhugaa Oromoo irraa dudda galchanii haqa Oromootti hin deebisan jechuu kee. Dhugaa Oromoo irraa dudda galchanii abbaa dhugaadhaa ukkaamsanii mana hidhaa naqaniiti abadan Oromoon gabroomtee inuman teenne kun. Oromoon inuman gabroomneef biltsiginnaadha. Kana beekuu qabdi biltsiginnaan. Abbaa dhugaa tumanii abbaa dhugaa ajjeesanii dhugaa lafti beektu dhugaa waaqni beeku haa caaluu ofii isaaniiti shiraa fi waan barbaadan shira xaxanii ajjeesanii kanii Oromoo irra laaqachuu jiran jechuudha ilma Oromoo wal ficcisiisuuf. Miidiyaa kanarratti arguu jirra nafxanyaa wanni isiin haasa'uu jirtu wanni isiin dubbachuu jirtu. Sababa kanaaf Jawhar Muhammad qabanii mana hidhaa naqanii jechuudha. Ija Oromooti ija hawaasaati waan ta'eef Jawhar Muhammad dhugaa as baasee dubbataaf waan ta'eef Jawhar Muhammad gochoota sirna ajjeechaa ilma keenya qaroo sabaa haa caaluu irratti adeemsifame kana Jawhar qotee hoqqodee as baasa ifa waan ta'eef jalqaba daddafanii Jawhar dhaan jechuudha. Baqqala itti aansan Hamzaa Booranaa itti aansan qeerroon hedduun mana hidhaa seentee jechuudha. Qeerroon hedduun mana hidhaa seente. Qeerroon ammoo waan mirga kanarratti waan kan dhimma kanarratti beeytanii kan mormuuf gadi baate karasaasan kan qabne kadhagaa harkaan qabne akkamitti ilmi sabaa kun ajjeefame ijoollee jettee hiriira nagaa gootu rasaasan lafaa qolan jechuudha. Qeerroo tiyyataa waggaa shan guutuu osoo qabsooftu wayyaaniin harka duwwaa wal qabdee isaan adhaa warra harka dhiigaatitu as bahee qulqulloof godhe jechuudha. Isaan kanatu beektanii ka haa caaloo nyaate an haa nyaatu. Kanaaf Oromoon akka guutuu addunyaatitti ka biyya keessaa silattuu hin danda'amu wanni hundinuu block ta'ee jira cufaadhaa neetworkiin cufaadhaa wanni hundinuu wanni eegalame hin jiru akka yoo magaalaa Finfinnee keessa waa xiqqoon jiraatte malee guutumaan guutuutti Oromiyaa keessatti wanni socho'u hin jiru kun qabsoodha injifannoodha. Qeerroon dalaguu jirti. Garuu ammoo qeerroo dalagdu tana ummanni Oromoodha kan diiyaaspooraa ijoolleen biyya Arabaa keessa jirtan qeerroo harka duwwaa jirtu tana hanga danda'ame hidhachiifnee dhiiga ilmaan Oromoodha kan hanga ammaa dhangala'u jiru kan hanga ammaa badu jiru gumaa baasuuf du'uun haa caaloo hundeessaa irratti haa dhaabbatu jennee obboleewwan tiyyata biyya keessa jirtu haa hidhachiifnu Oromoo. Hin boonnu yeroo hundaan boonnu hin boonnu nuga. Booyaas geenya gaddaa nuti. Nafxanyaan irree argattee Oromiyaa keessatti dokumentari nurra hojjechuu jirti. Ardhaa bilbilee biyya dubbisee ture. Qeerroon tokko dubbisee qeerroon dokumentariin nafxanyaan hojjettee xumurtee jirti naan jedhan. Zuwaay Arsii Nageellee Shaashamannee Qoree guutumaan guututti hanga gadab hasaasaa ol deebi'u waa'ee gocha beeytanii haa caaluun ajjeefamee qeerroon gabbaatee mormite taateewwan adda addaa ka beeytanii poolisiinis waan adda addaa balleesse kana akka beeytanii ka hooggantoonni siyaasa Oromoodhaa kan yeroo ammaa kana mana hidhaa keessa jiran akka waan ajajamanii akka waan isaan itti ajajanii gocha isaaniitiin wanni kun dalagame jechuuf dokumentari adda addaa hojjetanii qophaa'anii xumuratanii jiran isaan. Garuu ammoo waan goonetu jira. Waan dalagnetu jira. Dokumentari miti osoo waan barbaadan hojjetanii osoo as dhufanii nuti guyyaa haa caaluun nurraa wareegamirraa kaafnee rabbi isaaf araaramu qabsoorra turre. Addunyaan nu argiteetti. Addunyaan nu galmeessiteetti.
armaan booda Oromoo ajjeesanii shiraan xaxaniitiin Oromoo yakka godhuun hin taatu akka bara 91 fi bara 97 ajjeechaa bara baddannoo irratti ilmaan Oromoo irratti raawwatame wayyaaneen ofiisiitii gootee addi bilisummaadhaa kana godhe jedhanii shira adda addaa ilmaan Oromootti xaxaniitiin adda bilisummaadhaa yakka shororkummaa wannaarra himatanii jechuudha. Inni sun dhiyeenya kana ka'e himannaan sun nurra World Court irratti ammallee sanuma qabatanii gamas deemuuf dokumentariin adda addaa guutuu Oromiyaa keessa hojjetamee jira jechuudha. Amboo irratti hojjetamee jira dokumentariin, Walisoo keessatti hojjetamee jira. Bakka Oromiyaa bakka qabsoon beektanii kan dhimma ajjeechaa Haacaaluutiif wal qabsiisee wanni tokko godhame irratti dokumentarii hojjettee jirti, xumurtee jirti. Keessattuu Shaashamannee keessatti guyyaa 2 moo guyyaa 3 itti fudhate jedhan. Dokumentarii san hojjetanii xumuranii baasuuf jechuudha. Amma baasuuf deemanii jechuudha OBN irratti. OBN irratti ni argina waan isaan haasawan. Kanaafuu ilmaan Oromoo yeroo hunda qophii taanee eeggachuu qabnaa jechuudha. Mootummaan kun mootummaa Oromootii miti, mootummaa diinaati. Mootummaa diinaa ta'uu isaa Oromoon an ilma kiyyatu narraa wareegame, mootummaanis haa wareegamu, diinnis haa wareegu, qaamni hin beekanis haa wareegu. Namni nurraa wareegame kun nama nuuf buqqeeti, nama nuuf mataati. Gurmuun nu cabe, ijan nu bade, hin boonne nu boochifne mootummaan. Booyee nu boochifne. Du'a saree nu hanqisiisee jechuudha goota akkanaa kana mootummaan kun. Kanaaf ilmaan Oromoo bakkuma hundattuu dammaqxanii eeggachuu qabdan. Dokumentariin sobaa ka kijibaa hayyootaa fi beektota hooggantoota siyaasaa ittiin rukutuuf jecha dokumentariin kijibaa hojjetamee jechuudha. Dokumentariin sobaa dalagan already dalagamee dhumatee jira. Siniin jedhan. Shaashamannee keessatti xumurameera. Arsii Nageellee keessatti xumurameera. Zuwaay dugdatti xumuramee jira. Amboo keessatti xumuramee jira. Magaalota naannoo Finfinnee keessatti xumurattee jirti. Dubbi ijoon dokumentariin kun itti hojjetameef maali yoo jettan yoo taate hayyootaa fi hooggantoota siyaasaa Oromoodhaa itti yakkisiisuuf. Gocha badii kanniin isaantu duuba jiraa jechuuf deeman Oromoo. Tana beekaa, tana irraa hojjedhaa waliif dabarsaa. Waliif dabarsaa. Nuti yoo xiqqaate gandatti nama keenya ni beeyna, namatti bilbilee dubbiif. Yeroo bilbilee nama keenya qunnamnu bilbila kallattiitiin sagaleen wanna godhamu waraabbamuun oola. Haa ta'u garuu ammoo hanga danda'ameen dubbistanii qeerroon magaalaa keessa akka hin baane, qeerroon akka manatti hin galle ergaa kanneen dabarsuudhaaf yeroof qeerroo seef godhuuf jechuudha. Maaliif mootummaan kun amma baduuf deema waan ta'eef, jiguuf deema waan ta'eef akka saree maraattee hunda ciniinu jira jechuudha. Shaashamannee keessatti nama 2,000 oltu hidhamee jira jechuudha yeroo ammaa kana. Shaashamannee keessatti, Nageelle keessatti nama hedduu hidhanii jiran. Kanaaf amma wanni an pointitti itti qabadhee isinitti himu jiru waa'ee dhimma dokumentariiti. Dokumentariin kun maaliif barbaachise? Oromoon akka aadaa isaatiitti Oromoon ofii isaatiif Oromoo ta'ee lubbuun akka tasaa nama harkatti baddi. Kana ka itti yaadanii, ka itti qoratanii, duuba deemanii hayyuu sabaa beekaa hawaasaan deemu, ummataan deemu nurraa galaafatan dhiisaati akka tasaa yoo lubbuun nama harkatti badde waan gumaa jedhamu jira. Gumaa waan jedhamu jira. Oromoo ko yabbaa daamaa yabbaa daalee yabbaa shaanqoo soorii farda kee qopheessi. Olee jirra jedha eessa jirtu?
hacee haa caalu yaa ilma sabaa ati barinuuf qaaliidha dalagaa keetitu ragaa siif baya seenaan kee akki kee fi haalli kee Oromoo miiliyoona 55 keessatti utubaa hin buqqaane ta'ee hafe. hacee haa caalu yaa ilma sabaa ati barnuuf qaaliidha dalagaa keetitu ragaa siif baya seenaan kee akki kee fi haalli kee Oromoo miiliyoona 55 keessatti utubaa hin buqqaane ta'ee hafe. diinatu si galaafate ka Oromoon jiraachuu hin feene. diinatu si galaafate ka jiraachuu Oromoo hin feene ati Oromoo taatee Oromoo falmatte malee ganda isaanii deemtee waa isaan hin kajeelle Oromoon ijaaramee tokko ta'ee yayyii ganda keessatti nu baay'atte yoo dhadhoollee hin buqqifne har'a haa caaluu dhabne borus tanatu nu eeggata yoo nuti Oromiyaa jennee mirga abbaa biyyummaa gaafanne. Oromoo qabsoon teenya yoo jabaattee yeroo mul'attu jabaa qabsoo hoogganu yoo diinni nurraa ajjeeftu haa caaluun nama tokko miti kan wareegame hacee koo biyyeenna haa nyaattu boonnee si deebisuu hin dandeenyu waaqayyoon boolla kee dammaan haa jiisu dhiigni kee jigee hin hayyee walii dachaane walaloo kana yaadannoo sirna duungoo ibsuu irratti barreessee kan dhiyeessedha. Kanaaf yaanni irratti beeytanii ka addaan murree turre isa waa'ee dookumentariiti. Dookumentariin akka guutuu Oromiyaatti hojjetamuuf jedhama jechuudha. Bakka beeytanii ka irra caalatti dhiibbaan haala beeytanii ka mormiidhaa bakkoonni itti dalagaman irratti haalli dookumentariidhaaf hojjetamuuf ta'e. Nama kami eenyuun hojjetama yoo jenne ammoo tokkoffaa deeggarsa mootummaa bilisiginnaatiin lammaffaan ammoo nafxanyootu. Oromoo gad deebisanii yakkamaa godhuuf ka ajjeefate Oromoon osoo jiru ana jalaa namni du'ee namni na ajjeesuun ammoo irratti dookumenteerii hojjetaa jechuudha na yakkisiisuuf Oromoo. Dubbiin garam deemuu jirti. Kana mootummaadha jennee eeggannaa kana. Kanaaf qeerroon teenya niga bakka duune nama akka haa caalu caalaa wanni beeytanii ka armaan booda ittoonna jennuun jiru jechuudha. Hinga eebbisaas dhabne Usmaayyoo Muusaas dhabne Mustafaa Haraawwees dhabne as dhumne ammoo qubee dhaloota kanatti haa caaluu dhabne jechuudha. Kanaaf Oromoon ijatiyyan na bade jedhee mormiif gadi yaa'e. Hawaasa mormiif gadi yaa'e kana mootummaan bilisiginnaa anatu humna qaba jedhee rasaasa itti dhukaase. Rasaasa itti bane hedduu madeesse hedduu ajjeese. Ijoollee harka duwwaa jirtu jechuudha. Ijoollee harka duwwaadhaa gabbaatee obboleessa kiyya jettee ijoollee beeytanii ka maaltu narraa galaafate maaltu narraa ajjeese jedhee hawaasa beeytanii ka harka duwwaa gadi yaa'ee mormii isaa mul'isu akka waan beeytanii ka baga du'e maaltu sin laallata dhimmii sin galcha akka waan jedhee mootummaan duuba dhaabbatee itti dhukaasee uummata Oromoo hedduu nurraa madeessee hedduu nurraa ajjeese jechuudha. Kana garuu ammoo qeerroon dachaan deebisti. Dachaadhaan deebisa uummanni Oromoodha. Kaleessa harka duwwaa dhaabbatee mootummaa wayyaaneedha duuba deebisee maqalee galchee jira. Eenyu nuu beeka kana? Isii mootummaa bilisiginnaadhaa tabeeytanii kan waggaa lama ardhaa dhaqxee kiiloo 4 seenti sanuu humna qeerrootiif humna uummata Oromootiin 4 kiiloo qabatte. Uummanni Oromoo ammoo halkan tokkoo fi beeytanii ka halkan tokko keessatti guutuu Oromootti yoo baay'e guutuu Oromiyaatti yoo yaa'e bilisiginnaa harka kennachiisa. Ammaa harka kennachuu jiran. Kanaaf dookumentariin suni wanni barbaachiseef dookumentari san bilisiginnaan nafxanyaa of jala qabattee wanni beeytanii ka hojjechuuf yaa'utti jiran Joohar fa'aan itti yakka himannaa addaa itti bansiisuuf. Joohar fa'aan yakkamaa godhuuf jechuudha.
joohartuu kana dalagee badii kanniin duuba jooharfaatu duuba jiraa jechuuf biltsiginnaan shira mootummaa wayyaanee irraa dhaalte. Duras taanaan ka ilmaan Oromoo beeytanii ka dhabamsiisu ture isaanuma adda afaan mi'eeffatee haasa'u jiran jechuudha. Kaleessa agaazii fi warra hidhatee ganda keessa qabatee fiiguun eenyu isaanii miti. Ibsa ardhaa mootummaan Oromiyaa baase dhaggeeffatanii yoo ta'e qeerroo wayyaanee irratti baase wayyaaneen illee ammoo irra baaftee jirti wanni namatti tolu. Wayyaaneen illee irra baaftee jirti, OPDO'n illee irra baaftee, biltsiginnaan illee irra baaftee, wayyaaneen illee irra baaftee jirti. Wayyaaneen illee adeemsa kana keessatti waliif hin obsinuu jetteen. Biltsiginnaan ammoo tultullaadha karaa beeytanii ka waajala fiiddii miree. Gocha armadaruu beeytanii ka ofii siitii masakkitee gaddaan seentee uummata Oromoo irratti shira adda addaatiif ajjeecha adda addaa raawwatte san akka haarawaatti deebiftee nu dubbifti. Biltsiginnaan akka waan qulqulluu wayii taatee maal jetti? Dabbasaa guyyoofa dhabamsiifteetti wayyaaneen TPLF jechuudha. TPLF dabbasaa guyyoofa dhabamsiiftee dabbasaa guyyoo ka dhabamsiise isaanuma mataa isaaniiti. Warri eebbisaa addunyaa nurraa galaafate warra beeytanii ka kalee sarka dhiigaa warra biltsiginnaa keessa jiru. Fagoo miti. Akkami qulqulluuf godhame uummanni kun? Mee karaa kamiin qulqulluuf godhan? Kanaaf biltsiginnaan harka dhiigaan kanatti waggaa 27 dhiqattee maal jettee as dhuftee adda harki isaanii qulqulluu isaanii fakkaatee jira. Qulqulluu miti. Dabni isaan kaleessa xaxan ardhallee ka isaan keessa jiru daba xaxuu jiran. Daba sawwaan xaxaniif ganda Oromoo dhaqanii qe'ee Oromoo deemanii dookumenterii kijibaa, dookumenterii sobaa nama kanatu qaama kanatu ajaja kanniintu duuba jira jechuuf dookumenterii nafxanyaa duuba dhaabbatanii hojjisiisuu jiranii jechuudha. Kanatu nagaye har'a magaalaa Shaashamannee keessaa informationiin na dhaqqabe. Kanaaf Oromoon dookumenterii miti waan barbaadde haa hojjettu biltsiginnaan eessallee hin geettu. Oromoon jalqaba dhugaa isaa addunyaaf himee addunyaaf ibsatee jira. Shororkeessaa akka ta'e, ajjeesaa akka ta'e mootummaan biltsiginnaa Abiyyi Ahimad addunyaan argitee jirti. Amma isteeppiin Oromoon godhuu qabu qeerroo qofaa hidhachiisu, qeerroo qofaa hin meessu. Ganda gandatti yeroo bilbiltan qeerroon akka gara magaalaa akka achi hin baane baadiyyaa keessatti achi ta'aniit waan itti qophaa'aniin qophaa'anii mootummaa kana dhiiga dhaabu. Kan eessa dhaqan? Akkasii dubbii isinitti hin baay'isu tun tana tawaa'een dookumentariidha. Hayyootaa fi beektota teenyetti yakka sobaa ragaa adda addaa ragaa kijibaa irratti rageessanii isaan irratti himannaa banuudha. Maaliifi wanni isaan balleessanii yeroo ammaa kana mana hidhaa jiran hin jiru. Dhugaa qaban. Garuu ammoo gochuma arma dura ilmaan Oromoo irratti dalagamaas ga'e san irratti deebisuuf Joohar Muhammad fa'a yakkamaa taasisuuf jecha dookumenterii kana dalagan jechuudha. Nugusuun dubbi himaan ministeera Abiyyi Ahimad waan inni haasawe dhageettanii jirtan. Guutumaan guutuutti Oromoon akka badu, guutumaan guutuutti Oromoon akka balleeffamu labsa ajaa'ibaa kan nurra labsanii jiran. Labsa ajaa'ibaa nurra labsiteetti nafxanyaan. Garee san keessaallee Oromoo hin qabnu. Oromoo garee san keessa yoo jiraatte bayi. As bayiiti nu Oromoodha nuun jedhu. Warri biltsiginnaa keessa jirtan as bayaati nuti Oromoodha nuun jedha. Yeroomaan of beeksisa. Yeroon of beeksisaati nuti Oromoodha jedha, Oromoof dhaabbadha. Poolisiin waraanaas ka federaala keessa jiru. Poolisiin Oromiyaallee ka Oromiyaadha. Ka waraana raayyaa ittisa biyyaallee keessa jirtu yoo Oromoo taate lakki hawaasa kanarraa dhaladhe hawaasa kanatu na guddise jettee quuqamni hawaasaa yoo kasi dhagamu yoo taate yeroon bayitii hawaasa deebi. Hawaasa kan kee eegi, hawaasa kan kee tis. Hawaasa kan kee eegi. Mootummaa boru garagaluuf, mootummaa boru kufuuf jettee ilma Oromoo rasaasa qabattee deemte hin ajjeesin. Ilma Oromoo rasaasaan hin rukutin. Haile Sillaaseen kufeer waggaa 40 taa'ee Minilik illee abaaramee abaarsa Oromootiin qumaaxa'ee du'eera.
dargiinis akkas abaarsuma Oromootiin kuteera malla isaanillee numa kute hin jiru ta irraa maayiidhaa dhaloonni qeerroo dhaloonni qubeedhaa Haile Maariyaam Dassaaleeny yeroo kaafnu daandii qulqulluu keessa deemneetii miti ka isa kaafne ati yookiin nan ammoo waraantee miti ka bakka san geette ati waraantee yookiin ammoo waraanaanii miti ka bakka san geette ati hima ergamaa wayyaanee taatee dabballee diinaa taatee basaastuu taatee hawaasa dhabeetee ka keessa teettee qulqulluu of gootu kana osoo ajjeeftuu osoo hiisiftuu osoo beettee qeensa buqqiftuu as geettee ergas geettee ammoo bu'ee wal arginaa jenneet bakka saniin si geenne har'a garagaltee hawaasa kiyya miidhuu jirta jechuudha. Hawaasa kiyya ajjeesuu jirta jechuudha. Kanaafuu si beeyna yaa Abiyyi Ahimad. Yaa biltsiginnaa isin beeyna. Eessa akka dhuftan, eenyu akka taatan isin beeyna tolchine. Oromoon illee isin beeka. Ka biyya keessa jirus isin beeka, ka biyya alaa jirus isin beeka. Wanni amma isin godhuu qabdan ta nafxanyoomii deemi rakkoon qabu. Oromoon biyya isaa irratti inuma mo'ata. Kana shakkiin qabaatina. Oromoon biyya isaa irratti inuma injifata. Garuu ammoo warri an Oromoodha ofiin jettan ka harma Oromoodha haadha Oromoo irraa luugdee guddatte ka waraana hidhattee waraana of harkaa qabdu yeroon gara hawaasaa deebi yeroon gara sabaa garagal diktaaterummaa Liibiyaa gadaafiifuu hin taane ta'isa dhumaa isin himata Afrikaa keessaa gadaafiifuu hin tolu haa caaluu dhabnee ummanni Oromoodha qabsoo isaa duuba irraa deebi'ee ammallee gabrummaa teessan isin ilaakkee boruus Oromoon ni ajjeefama jettanii hin yaadina. Oromoon boruus ni ajjeefama haa caaluu amma ajjeeftanii Oromoo beektanii ka itti kijibdanii Oromoo sossobdaniit waan tokko jaarsummaa maal jettanii akkasiin dabartanii taayitaa keessan bara dheereffachuuf silaasin akkasiin deemuu jirtan. Sanii miti Oromoon san bira darbee jira. Jaarsummaas hin fedhu Oromoon ka fedhu dhiigaan bakka kana gahe dhiigaan kaleessa bakka san isin geesse garuu ammoo gadi deebitanii Oromoo kanattuu garagaltan waan ta'eef Oromoon armaan booda hidhatee qeerroon isii jabaattee isin buqqiftee Oromoon bilisa bahuudha dhiigni haa caaluu tana keessa baati jechuudha gumaan maal akka taate isin himnanu kanaaf ummata Oromoo kan addunyaa keessa jirtan kan biyyoota adda addaa irratti argamtan hiriira mormiidhaa guutuu idil addunyaatitti godhuu jirtanii galatoomaa isiniin jedha. Eegaa ka hawaasni keenya hawaasni Oromoodhaa biyya Kanaadaa magaalaa Edomontonf fi naannoo isii keessa jiraattan guyyaa boruu hiriira kana irratti akka argamtan dhiigni ilma Oromoo akka deebi'uuf qeerroon humnoomte qeerroon akka ijaaramtu qeerroon akka hidhattu qeerroon hidhamtee fi yeroo ammaa kana qeerroon hidhamteetu jira. Hooggantoonni dhaabaas hedduun isaanii hidhamanii jiran. Johan Muhammad hidhaa jira. Baqqalaa Garbaa hidhaa jira. Hamzaa Booranaa hidhaa jira. Abdii Raggaasaa hidhaa jira. Dajanee Xaafaa hidhaa jira. Kaleessa manaa dhaqanii fuudhani. Akkasumatti ammoo gaazexoonni OMN guutumaan guututti mana hidhaa jiranii qeerroon hedduun mana hidhaa jiranii jechuudha. Kanaaf falmanna nuti. Dhiiga ilma keenya kabade kajige kana biltsiginnaan caljettee irra qaqqabdee darbitee nagaan hin jiraattu kanaafuu iyyannee addunyaan dhaqqabnee ummata keenya humnoomsineet ummanni keenya hatattamaan akka bilisummaa argatu biyya abbaa isaa irratti akka abbaa ta'u qabsoo keenya itti fuunaa jechuudha. Kana sagantaan kun Irree miidiyaati sagantaa kana qopheessee kana isin dhiyeesse ana murteessaa ajjiiti. Eegaa ka sagantaa birootiin hanga walitti dachaanutti turtii gaarii isiniin jedha. Boruu guyyaa jimaataa sa'aatii 11 AM irratti hawaasni Oromoodha akka wal arginee hiriira mormii akkuma beektanii kaarama torban darban kana godhuu turre sirriitti ammallee wal ijaarree wal dubbifnee waan godhamuu qabu hunda goonee mootummaa biyyatti ilmaan Oromoodha gabroonsuuf ajjeesuu jiru kana akka addunyaaf beeksifnu isiniin jedha. Eegaa ka ilmaan Oromoo kan guutuu idil addunyaa irra jirtan quuqamni sabummaadhaa isinit dhagahame obboleessi keenya kan nuwurraa wareegame isinit dhagahame hundi keenya gubannee keessi keenya gubannee waan deebisuu hin dandeenye garuu ammoo gumaa obboleessa keenya kana deebisuu fi gochi isin godhuu jirtan dhiibbaan isin godhuu jirtan hunda keenya
gammachiisee jira waan ta'eef anis galatoomaa isiniin jedha. Egaa ka asumaan xumura waan ta'eef nagaatti turtii gaarii walaloo kanaan isin geggeessaa. Walaloon kun isa yaadannoo sirna dungoo ibsuu irratti kan qopheesse dha waan ta'eef walaloo kana dhaggeeffadhaa. Achi booda walitti dachaanaa sagantaa itti aanu jechuudha. Nagaatti. hafu tokko taanee Oromoo koo yaabbaa daamaa yaabbaa daalee yaabbaa shaanqoo soorii farda kee qopheessi. Olee jirra jedha eessa jirtu? hacee hacaaluu yaa ilma sabaa ati barinuuf qaaliidha dalagaa keetitu ragaasiif baya seenaan kee akki kee fi haalli kee Oromoo miiliyoona 55 keessatti utubaa hin buqqaane ta'ee hafe. hacee hacaaluu yaa ilma sabaa ati barnuuf qaaliidha dalagaa keetitu ragaasiif baya seenaan kee akki kee fi haalli kee Oromoo miiliyoona 55 keessatti utubaa hin buqqaane ta'ee hafe. diinatu si galaafate ka Oromoon jiraachuu hin feene. diinatu si galaafate ka jiraachuu Oromoo hin feene. ati Oromoo taatee Oromoo falmatte malee ganda isaanii deemtee waa isaan hin kajeelle. Oromoon ijaaramee tokko ta'ee yayyii ganda keessatti nu baay'atte. yoo dhadhoollee hin buqqifne har'a Haacaaluu dhabne borus tanatu nu eeggata yoo nuti Oromiyaa jennee mirga abbaa biyyummaa gaafanne. Oromoo qabsoon teenya yoo jabaattee yeroo mul'attu jabaa qabsoo hoogganu yoo diinni nurraa ajjeeftu Haacaaluun nama tokko miti kan wareegame. hacee koo biyyeen na haa nyaattu boonnee si deebisuu hin dandeenyu Waaqayyoon boolla kee dammaan haa jiisu. dhiigni kee jigee hin hafu tokko taanee gumaa Haacaaluu haa deebisnu. namni Haacaaluu nurraa galaafate ka jiraachuu Oromoo hin barbaanne. anis Oromoodha hundi keenya Oromoodha atis Oromoodha duuneerra yoo tokko taanee of keessaa hin baamne nyaatamuu re'eedhaa hin hafu hanga yeedaloon waliin galtu. diina buqqiftee of keessaa yaaftu malee du'uun Oromoo hin hafu hanga turru yoo bullellee. Oromoo tokko ta'i qeerroo harka duwwaa ganda keessa fiigu mataa walitti qabi. maasaan gamaa lafan baatu talbaa facaafata taati tokko du'ee tokko nyaatu wal gaggalaafata taati nuun jedhe leencichi qaroon sabaa Haacaaluun hundeessaa. si jaalanna si kabajna hacee koo nagayaan boqadhu. hacee koo boolli kee dammaan haa jiidhu nagayaan boqadhu. barreessaan ana murteessaa hajjiiti galatooma.